furdina fayya qabeessa ta'e mana keenya keessatti baasii guddaa tokko malee dadhabbii fi akkasuma fayyaa dhabuu osoo hin tahin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma baratame jechuu har'allee gaafii keessan qabadhee dhufee jira. Obboleeyyan kiyya jechuudha. Fakkeenyaaf obboleettiin tiyya takka ani gaa'elaa fi ji'a lamatu na hafee waan ji'a lama keessatti yeroo gabaabaa keessatti qaama kiyya naaf dabalu akkasuma mootuyyuu harma kiyya akka dhaabbatu naaf godhu kan jettee fi deebii kan kee namoota hedduu kan fayyadu akkasuma moosi qofa osoo hin tahini faayidaa guddaa kan irraa argattu obboleettii tiyya. Asumaan warroonni maatii koon tahin subscribe gochuun warri maatii kootaatan galatooma like share gochuun viidiyoo kan koo jalqaba irratti kan dhiyeeffannu har'a shunfaadha. Shunfaa kana yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhee jira. Aanan burcuqqoo tokko dhiyeeffanna. Aanan kana yoo barbaadan hin ho'istanii yoo barbaadan hin dhiistanii jechuudha. Itti aansinee timira bifa barbaade haa jiraatu. Namni gaafii kana na gaafate biyya Arabaa keessa obboleeyyan kiyya lamaa jechuudha. Takka biyya galuu barbaada maatii kiyyatti jettee takka ammoo tuyyuu gaa'elaaf ji'a lama qofatu na hafa jettee asumaan namoota birallee hin fayyadan jedhee yaada. Aanan burcuqqoo tokko ho'aa tokkoo fi akkasuma immoo shunfaa maankaa tokko mana Arabaa yookiin biyya Arabaa maal jennee bichisiifanna warroonni jettanii fi habbarrashaad jettanii bichisiifattanii kanaafi habbarrashaadii kana bichisiifattanii timirallee bichisiifattanii aanan illee bichisiifattan jechuun namoonni tokko aanan hin jaaladhu jettanii aanan jaalachuun giddii osoo feetanii hin tahini giddiidhaan of barsiisuu hin dandeettanii akkasuma faayidaa isaa jabinnaa fi kana malees jechuudha. Waan hedduu kan irraa argattan shunfaa maankaa tokko aanan burcuqqoo tokko ho'isnee aanan jechuu danfisuu osoo hin tahin xiqqoo ho'isnee kan itti korru jechuudha. Achi booda timira dhiyeeffannaa. Timira hanga firii sadii barbaadan ammoo bakka takkatti timira hojjettanii akka amman isinitti agarsiisu kanatti firiijii kaa'uu hin dandeettanii dhiifaman of kolchaa firiijii isiniin jedhe firiijii osoo hin tahini firiijii kaa'uu osoo hin tahin aluma jechuu haala kanaan fuutanii firii keessaa baaftanii timira shunfaa keessatti naqxanii bakka firii sanitti ganama garaa qullatti akka hirribaa kaatanii timira kana firii takka hanga sadii yoo isinii danda'ame garaa qullan nyaattanii shunfaa wajjin akka margitan kanatti booda sanii aanan hojjettan kana irraan dhuydanii galgalallee hirriba dur akkana gootan jechuudha. Yoo barbaadan timira baay'ee kiiloo tokkollee walakkaa kiiloollee haala kanaan laastikii wayiititti qadaada qabu godhattanii ala keettanii firiijii kaa'uun qabdanii fayyadamuu dandeettan. Kana malee jechuudha isa kana xumura irratti isinii hima dubartii birallee dhiirafillee maal akka fayyadamu itti aansee abishiidha. Abishii namoonni hedduun foolii hamaa qaba foolii dhahaa warri jettani karaa salphaa taheen fooliin ala fayyadamuu dandeettanii. Abishii warroonni daakkamtuu hin arganne jettan daakkamtuuleen hin jirti biyya Arabaa keessa gaafii hedduu keessan akkasi gaafatamaa jira. Hayyee akka isinii daakkamu abishii immistanii yookiin ibidda irratti ho'istanii jirtu isi achi booda maashina mana Arabaatitti waa daddaaku baay'eetu jira jechuudha. Gaafii kana kannaaf dhiyaate obboleeyyan kiyya mana Arabaa jiranirra haala kanaan daayitanii jechuudha maashinatti ho'istaniiti jechuu dura jirtu isin ho'istanii eegas ammoo abishii maankaa lamaa fuutanii yoo barbaadan aanan waliin yoo barbaadan bishaan waliin kurtanii sukkaara xiqqoo itti gootanii jechuudha. Bishaan ho'aa akka muuqeetitti akka shorbati kun haala kanaan sukkaara itti gootanii maankaa lamaa maankaa sukkaaraa xiqqaa yoo maankaa guddaa ta'e ammoo sukkaara maankaa tokkoo fi abishii maankaa lama burcuqqoo guddootti haala kanaan waliin geettanii booda sanii kurtanii dhuydan jechuu haaluma amma argitan kanaan haalata kanaan karaa kanaan fayyadama obboleeyyan kiyya karaa biraatiin fayyadamtanii naaf hin taane baqa jechuun karaa ani isinitti himu kanaan viidiyoo ilaala namoonni tokko hangam turaa hubannoo hin qabnerra waan qeeqa bada hamallee jiraachuu ni danda'a. Itti aansinee ammallee abishii daakkamtuu tana karaa naannaati karaa biraatiin fayyadamuu ni dandeenya. Aadaa biyya keenyatti baratame kun haaluma margitaniin akka cimmaaqitti jechuudha. Amma kuni bishaan qorraa akkasuma immoo sukkaara maankaa lama maankaa tokko maankaa xiqqaa sukkaara lamaa fi abishii maankaa lamaati jechuudha. Haala salphaa taheen qorraa isaa dhuguu dandeettanii ganama garaa qullatti akkasuma galgalallee osoo rafini jechuudha. Itti aansitanii abishii daakkamtuu ammallee hin qopheeffannaa jechuudha. Haalata amma argitan kanaan karaa biraatiin fayyadamna jechuudha. Karaa biyya keenyatti baratamee fi akkasuma ammoo tuyyuu abishiin faayidaa guddaa qaama keenyaaf kan qabu keessattuu mushurrittiin teenna rabbiin nagahan gaa'ela keetitti si haa dabalu akkasuma ammoo tuyyuu gaa'ela kan kee walitti si qabee kan wajjin multanii fi akkasuma
akkasuma kan afaan rabbi walii siin galchu godha abbaa manaa kan kee tan biyya galuu hedduullee rabbi nagahaan si haa galchu siin jedha akkasuma isin hunda keessanuu karaa kanaa yoo fayyadamte karaa salphaatti garuu loomii itti goota akka foolii hamaa sirraan oofne itti aansinee jechuudha bishaan qopheeffannaa galgala goona jechuu kana bishaan qopheeffannee abishii maankaa lama bishaan irra firfirsinee akkasumatti firiijii keenya bulchine ganama bishaan san irraa gannaine loomii cuunfaa maankaa sukkaaraa xiqqishaa tokko itti cuunfina jechuudha kun haaluma margitan kanaan booda sanii hin dhooyina sibiila keekii yookiin killee dhooynu sanii sirriitti dhooyina barbaadan maankanillee ima dhayan jechuudha duraanii haala kanaanillee qorraa isaati jechuudha kareefi sunis qorraa kunis qorraa akka namuma cimmaaqee dhugu sukkaara maankaa lamaa itti goota sukkaara ammoo wanni isin beekuu qabdan akkaataa dhugiitii burcuqqoo keessaniitiin yoo burcuqqoo lamaa godhatte akkasuma hangam akka dhuudisitu beekaa jechuudha buleetiiti garuu karaan ittiin dhuudu haalota kanneen lamaanii sadaffaan ammoo abishii jirtuun qopheeffatta akkasuma ammoo bishaan hin ho'iftaa burcuqqoo takkaa fi walakkaa jechuudha maaliif yoo danfee jedhe burcuqqoo takkatti deebi'a abishii kan kee maankaa tokko fuutee distii sanii tinaita qurunfudii firii sadii keessa buusta jechuudha qurunfudii sababni qurunfudii asitti keessa buuftuuf qurunfudiin foolii hamaa balleessuu fi akkasuma ammoo tuyyuu akka abishiin suni foolii hamaa sirraan dho'isifne kasi gargaaruu fi hedduu jechuudha foolii hamaa sirraa dhahee akka walumaa galatti jalqaba irratti ka jalqaba cimmaaqin lamaan sunni loomii wajjin yoo dhuudan foolii tokko illee hin qabu kun ammoo akka shaayiiti jechuudha nama shaayii dhugaa jiru shaayii abishiiti jechuun hin dandama shaayii abishii kana qurunfudii firii sadii akkasuma mootii bishaan burcuqqoo tokko fulakkaa abishii jirtu maankaa tokko danfiftanii yeroo barbaadan dhuudan yoom dhuga ka jettanii hangami jijjiirama isaa arga kan jettanii fi atuyyuu adada dhuuduun torbaan lama torbaan sadii ji'a keessatti torbaan afur torbaan shan ji'aa fi torbaan keessatti jijjiirama isii ni argitaa jechuudha waan argituuf booda deebitee atuu namaaf hin himta haala kanaan fayyadamii inni jalqaba shuunfaa fi timira akkaataa isinitti hime saniini itti aansee abishii karaa sadiin kanaan fayyadamtanii jechuudha karaa fayya qabeessa tahee fi karaa laafaa karaa salphaa taheen manuma keessatti teettanii of waldhaanuu akkasuma mootuyyuu fayyaa gaarii argachuudha abishiin keessattuu jechuudha hedduu kan nama bareechistuu fi akkasuma mootuyyuu hormoonii namaa baay'ee kan dagaagstuu fi hedduu kan qaama keenya ijaartu jechuudha walumaa galatti itti haala kanaan jechuudha gabaabamatti shaayiillee shaayii abishiillee sukkaara itti kuratte akkuma shaayiititti ganama galgala dhuida jechuudha maaliif jennaan namiitii jettee wanni sodaatu tokko hin jiru jireenya keessatti fayyadamuu ni dandeetta namoonni tokko waan adda addaa jedhani kanaaf abishiin qaama namaa garmalee furdisuu osoo hin tahin osoo danda'amee sukkaara dhiisanii daa'imaan fa'aa dhuganii hedduu kan qaama namaa bareechistuu fi akkasuma mootuyyuu fiizikaala qaama shamarranii hedduu jechuudha kan akka qaamni isaanii fiizikaalli bocni qaama isaanii taa'aa harmaa wantoota akkanaa gargaartudha jechuudha haa ta'u malee jechuu kan jalqaba irratti isin agarsiise shuunfaa akkasuma immoo aananii fi timira sadiin sunniin karaa amma isin hime sanii yoo fayyadamtan mushurras tahee akkasuma immoo dubartii deettee dubartii ulfaaf hedduu bu'aa kan qabuu fi akkasuma immoo hedduu kan gargaaru shamarran keenya warroonni dadhabbii qabdan ulfa qabdan ji'a 8 irraa osoo nyaattanii kiniini mana yaalaa yookiin faarmaasii irraa fudhattan san caalaa kan timirri isin fayyaduu fi ciniinsuu irratti illee isin gargaaru hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii fayyaan fa'aa sabiskiraayib laayik sheer gochuun